Akkam jirtu? Nagaadha. Baga nagaan dhuftee ayyaana kanarratti si argee eebba kitaaba bosonaa dheeressaa irratti argamti. Baga nagaan dhuftes jechuu barbaada. Baga nagaan na eegdanii. Akkamitti argitee eebba kitaabichaa kana? Egaa barreessitoota hedduutu jiru. Xiqqoo dubbisuu irratti hanga tokko hanqinni waan jiru natti fakkaata. Inni xiqqaata kitaabumti jechuu kooti saba amma kana guddatuu fi kitaabni baay'ee xiqqaadha. Kun immoo kitaaba seenaati. Seenaa Oromoon qabu keessaa isa tokkodha. Dur namni gootummaa isaa kan ibsatu karaa kanaanidha. Faachaanidha. Amma immoo Oromoo waa sadiini kan inni cimuu qabu ikoonomikaalii, fiizikaalii, naawoloojikaalii jechuudha. Beekumsaan, qabeenyaan, humnaan cimuudha qaba. Egaa bosonaan waan bu'uura guddaa tokko kan inni kaa'ee gaazexeessummaa maddiitti waan gaarii tokko barreesse har'a. Faachi kun heddumminaan Oromoo guutuu keessatti isaa beekamuyyuu malee Oromoota Maccaa fi Tuulamaa kana biratti baay'ee beekama. Kun immoo seenaa addaati. Wanta akkanaa kun cimee itti fufuu qaba. Dhaloonni immoo kanarraa waan guddaa barata abdii guddaa qaba. Ati fakkeenyaaf jechuun kitaaba kana akka waliin qopheessitanis jechuun bu'aa bayii hedduu akka waliin dabarsites dhagaheetiin jira. Haasaa irratti illee bosonaanis kan kaaseessuma kana gahee guddaa akka waliin taphatte kan achirratti kaa'amaa ture. Kitaabichi fakkeenyaaf amma kitaabota kanaan dura barreeffaman irraa xiqqoo adda qabiyyeedhaanis oduu duriiwwan namni haasaan yookaan ammoo ooraaliidhaan afaaniin dhageeffamu kallattiidhaan fideeti kan inni maxxansee jechuudha. Akkamitti jajjabeeffamuu qaba kitaabni kun? Seenaawwan Oromoon qabu keessa Oromoon wantoota hedduu afaan Oromoo afaan Afrikaa keessaa afaan guddaa ta'ee afaan miidiyaatii fi yoon jedhu afaan barnootaa ta'ee Afrikaa keessatti baay'inaan hojiirra ooluu dadhabuun garuu afaanuma uummatichi ittiin walii galu afaan ittiin haasa'amu ta'uu isaati barreeffamaan darbuu dadhabuudha afoolaan darbuu dadhabuudha afaan Oromoo akka bal'ina isaatti kan addunyaa irratti beekamuu dadhabee Afrikaa irraa akkanan beekutti afaan sadaffaadha afaan Oromoo garuu barreeffamaan laayibireeriiwwan addunyaa keessatti barreeffamni kun dhabamuun afaanichi barreeffamaan dhabamuun qubeeffamuu dhabuun rakkoo uumee afoolaan Oromoon ilmoo isaatiif dabarsaa kan ture. Amma immoo wantoonni akkanaa kun kitaabaan waan afoolaan kaleessa ture sana afoolaan kan ture yoo barreeffamaan immoo akkasitti seenaa kana kaa'aa adeemne dhaloota boruutiif ga'ee olaanaadha jedhee sanan barnoota guddaa kennaa dookumentii ta'ee galmaa'ee waan taa'uuf dhalootaaf seenaa gaarii barsiisa jedhee sanan abdadha.